Ashamaa jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota ijoollee Oromoo naguma keessanii jirtanii annagaa kootee galata Waaqayyoo baga jiraattanii baga sa'aatii kana keessanii isin jedha. Obboleettii kiyya dhiyooti har'a gara mana dhiyooti dhufee jira. Egaa kan obboleettii kiyya dhiyooti qaalii namaa baga gammaddee siin jechuun dhufe. Baga gammaddee congratulations siin jedheen jira. Qaalii kiyya baga gammaddee irra deebi'uudhanii gammachuu kee gammachuu kooti isin jedha hiyoot qaalii namaa. Akkasuma hordoftoonni ishiitis immoo kan ishee wajjin dadhabdanii bu'aa bayii hedduu wajjin baatanii iddoo kanaan ishii geessanii hundumti keessanuu galatoomaan isin jedha. Galanni keessanuu guddaadha. Baga gammaddanii hundi keessanuu gammachuu ishii gammachuu keenya hundaafi obboleettii teenya qaalii fi gaarii namaa hiyoot baay'ee tokko nama gaariidha. Nama namaaf yaadu nama fakkeenya illee namaaf ta'uudha. Nama bira dhaabbachuudhaan nama bukkee dhaabbachuudhaan nama kamiifuu fakkeenya ta'ulleedha. Waan kana ta'eef obboleettii kiyya qaalii baga gammaddee siin jedha. Baga gammaddee irra deebi'uudhanii har'a sabskraayibii seera yuutuubii guuttee sabskraayibii guuttee sa'aatii guuttattee iddoo kana geessee jirta. Innaa ammas immoo akka irratti hojjettee bakka guddaa geessuu abdiin sirraa qabaa obboleettii kiyya qaalii. Dhiyooti dhugaa kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii kiyya kan nama bukkee dhaabbachuudhaan nama gargaaruudhaan beekamtu dhiyooti dhugaa dubbachuudha fi baay'ee siif gammadee jira. Baga gammaddee congratulations jedheen jira. Akkasuma hordoftoonni ishiitis immoo baga gammaddanii gammachuun ishii gammachuu hunda keenyati isiniin jedha. Ammas immoo hordoftoonni ishii warri duraan maatii taatanii fi laayikii godhuudhaan viidiyoo ishii sheer godhuudhaan jajjabeessadha. Ammallee bakka guddaadhaan gaa'in isin jedha. Kabajaan isin gaafadha. Warreen immoo maatii hin ta'inii fi hundi keessanuu maatii ta'uufidhaan bukkee dhaabbadhaadha. Gargaaraa isiniin jedha. Egaa akka obboleettii teenyaatis immoo sa'aatii guuttee seera yuutuubii guuttee yeroo kana keessa monetaayisii taatee jirta. Ammas immoo wantoonni sirraa eegaman waan baay'eetu sirratti hafaa. Jabaadhuutii hojjedhu itti cimiitii akka immoo irratti hojjettee bakka guddaa geessee fakkeenya namaafillee taatee dhalootatti dabarsitee dhaloota ittiin guddistee ittiin barsiistee aadaa biyya keetii ittiin mul'istee seenaa biyya keetii ittiin mul'istuu abdii guddaan sirraa qaba. Isin jedha obboleettii tiyya qaalii jabaadhu isin jedha hiyootii baay'ee tokko siif gammadeen jira. Akkasuma ijoolleen ganaa lafaa dhuftanillee jabaadhaa hojjedhaadha. Hiyooti fakkeenya godhadhaati. Fakkeenya isiniif haa taatu isiniin jedha. Jabaadhaa warri kana dura wajjin dadhabdanii wajjin dhaabbattanii sa'aatii kanaan geessanii ammallee irraa fagaatinaadha. Maddii dhaabbadhaadha. Wal gargaaradha. Wal guddisaan isiniin jedha. Wal gargaaruun keenya akkanumatti itti hafuuf ammallee waan baay'eetu nu afaa iddoo kana geenye jennee wal biraa hafuu doon taane ammallee harka wal qabannee wal jajjabeessuudhaan bakka dogongorri jirutti walitti himuudhaan bakka hirrinni jirutti walitti himuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan wal cinaa dhaabbachuudhaan wal guddisuu qabna. Egaa wantoota jalqabnee dhiisuu doon taane galmaan ga'uu qabna. Wal gargaarree galmaan ga'uu qabnan isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee iddoo kana ga'uuniyyuu baay'ee waan nama gammachiisudha. Ammas immoo jabaadhatii hojjedhaa hundumti keessanuu obboleettii tiyya irra deebi'uudhaan hiyoot qaalii namaa baga gammadde siin jedheen jira. Anillee siif gammadeen jira. Hundumti keenyayyuu siif gammannee jirra siin jedha. Baga guyyaa firee dadhabbii keetii argitee firee dadhabbii ofii arganii waan hojjetan tokko irratti galma ga'anii firee isaa yoo arganii ija isaa argan baay'ee nama gammachiisa. Akkasumas immoo wantoonni ta'u baay'ee waan jiruuf jabaadhu cimiitii bu'aa bayii baay'ee dabarsitee bakka kanaan geessee jirta. Amma immoo jabaattee erga bakka kana geessee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun gahee guddaa sirraa eegama. Jabaadhu obboleettii keessi jedha. Hordoftoonni ishiitis immoo
kan bakka kanaan geessanii galatooma ulfaadhaa isin jedhaa. Oromoo koo hundi keessanii wal bira dhaabbadhaa, wal bira hin darbinaa. Bakka argitanitti viidiyoo shir walii godhaa, laayikii walii godhaa, wal jajjabeessaa, wal bira dhaabbadhaa. Dhaamsa kootiin isiniin jedhaa. Baga gammaddee irra deebi'uudhaan ammallee baay'ee natti tolee jira, baay'ee siif gammadee jira. Akkasuma dadhabbiin hunda keenyati, dadhabbiin namni tokko kophaa bakka kanaan hin geenye wal gargaarree wajjin hin dadhabneef iddoo kanaan hin geenye waan ta'eef baga gammadde isin jechuun jaaladha obboleettii kiyya. Baay'ee tokko natti tolee jira. Yoo tiyyee qaalii namaa baay'ee siif gammadee yooti akkuma beekamu nama bira dhaabbachuudhaan, nama gargaaruudhaan, fakkeenya namaaf ta'uudhaan amma dandeettii ishiitiin beekamti waan ta'eef nus immoo akkasuma amma dandeettii keenyatiin, amma beekumsa keenyatiin bira dhaabbannee, wal bira dhaabbannee bakka guddaadhaan wal ga'uu qabna. Namni tokkichi kophaa ofii homaan godhu gargaarsa keessaniin kana durarree kan bakka kana geesse gargaarsa keessaniin ammas immoo gara fuulduraattis gargaarsi keessan hin barbaachisa waan ta'eef wal gargaaraa isin jedhaa. Dhaamsa kooti kuni waan baay'eetu ishee hafa, waan baay'eetu ishee hafa. Ammallee jabaadhu, hojjedhu isin jedhaa obboleettii koo. Yoo qaalii namaa waa baay'eetu sirraa eeggamaa. Biyya keetiittillee biyya keetiin mul'isuu, dhalootatti dabarsuu waan guddaa sirraa eegna isin jedhaa obboleettii kiyya qaalii. Jabaadhu isin jedhaa. Baga gammaddee irra deebi'uudhaan baga gammaddee. Akkasuma fakkaattonni ishii ijoolleen ganaa lafaa dhuftan, ijoolleen ganaa jalqabaa jirtan jabaadhatii hojjedhaadha. Gara fuulduraatitti tarkaanfadhaan isiniin jedhaa. Hordoftoonni dhiyootii isinillee guddaa galatoomaa isiniin jedhaa. Horaa bulaa waan na dhaggeeffattaniif. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota hiyootu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii, ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba isiniin jecha har'a mana hiyootittiin argama. Hiyootti baga gammaddee congratulations isin jedhee jira. Hundi keessanuu galatoomaa warri jajjabeessitanii hiyoota asiin geessan hundumti keessanuu guddaa tokko galatooma. Ammallee wal jajjabeessuu keenya haaluma kanaan itti nuuf haa fufuu isiniin jedha. Warreen nu duuba jirtanillee akka as geessan abdiin qabaa, akka iddoo nu geenye kana geenyu geessan abdiin qabaa. Bakka kana gahuu qofaa miti, hojjennee irratti boruu dhaloota dhufuudhaaf fakkeenya guddaa akka taanu abdii guddaa nan qaba. Egaa hiyootiyyee baga gammaddee asumaanii hundi keessanuu warri duras hiyoota jajjabeessaa turtan anas ta'ee isinis hundi keenya wal haa jajjabeessinu, viidiyoo walii haa daawwannu, akkasumallee laayik walii haa tuqnu, sheer waliif haa goonu isiniin jechaa yeruma nuti toletti. Akkuma beekamu mana namaa jirra. Mana namaa kana keessatti nuti toluu dhabuu danda'a. Yeroo nuyi bilbila laallu fi yeroo hojii wal jalaa dhahuu danda'a. Kanaaf yeroo boqonnaa keenyaatti fayyadamne viidiyoo waliif daawwannee sheer laayik walii goone akkasumallee waan hojjennu irratti xiyyeeffannee akka waliin hojjennu, waliin guddannu. Kuni dhaamsa kooti hiyootiyyee. Baga gammaddee, guddaa tokko siif gammadee jira, baay'ee siif gammadee jira. Kanaaf baga gammaddee koongiraa siin jedhee jira. Irra deebi'uudhaanii hundumti keessan baga gammaddanii isiniin jechuun jaalladha. Warreen nan beekneef ani naantuubidha. Egaa naantuubirraa yoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti, yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa.